Babaaroo tolee hordoftoota dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaalatamu ashamaa kan isayyoo ifatee fi turtiin keessan sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa dilbata waxabajjii bultii 20 bara 2021 waliin haa ta'uuf kan isan hawwatu ana xiiqqii dhugaasaati. Anis ana dhufu saniin jechaatuman muummeffannaa kurfii keenya guyyaa irraa isinitti itti dhiyaadha. Loltoonni mootummaa kuneeffataa Empire Itoophiyaa yeroo ammaa Koloneel Abiyyiin durfamanii Oromoota godina Matakkal keessa jiraatan saamuu, hidhuu, ajjeesuuf gidirsuu jabeessanii itti fufuun dureessi Oromoo godina Matakkal keessatti argaman obbo Tashoomee Nuqus dureessaa ka jedhaman waxabajjii bultii 15 bara 2021 halkan walakkeessa mana isaaniitii loltoota Koloneel Abiyyiin fuudhamuun ajjeefamanii reef isaanii guyyaa 3 booda waxabajjii bultii 18 tiksituudhaan argamu irratti odeessa Oromticha Kunya Matakkal tokkorraa odeeffanne dabalatee guyyuma kaleessaa kana jechuun waxabajjii bultii 19 bara 2021tti godina Matakkal keessatti awwan Oromoo 4 osoo magaala Gaalessaadhaa bittaa gurgurtaaf deemaa jiranii loltoota Koloneel Abiyyi rasaasaan reebanii awwan Oromoo 4 keessaa 3 battala du'uu fi haati Oromoo tokkittiin rasaasaan rukutamtee akka malee madooftee lubbuun dhaftee yeroo ammaatti hospitaala seentee kan jirtu ta'uu akka waliigalaatti ammoo rakkoo hawaasni Oromoo Kunya Matakkal keessa jiruu fi rakkoo hawaasa Oromoo Kunya Matakkal mudataa jiruuf kan guutuu Oromiyaa mudataa jiruuf ammoo furmaanni maali takkaa Oromoon akka Oromootti rakkina kana keessaa ba'uuf maaltu qabaa irratti marii bal'aa Oromticha Kunya Matakkal waliin tolfanne dabalatee gara lixa Oromiyaa godina Wallagga Ba'aatti bilbiluun kaabinoonni mootummaa kuneeffataa Empire Itoophiyaa kanneen tikoonnii fi itti gaafatamoonni waajjira nageenyaa godina Wallagga Ba'aa hona Aroo Limmuu fi hona Limmuu keessatti argaman kalakkoofsaan 5 ta'an waraana bilisummaa Oromoo WBO'n to'atamuu akkasumas haala hawaasni Oromoo akkuma waliigalaattuu Kunya Wallagga Ba'aa keessa jiruuf kan guutuu Oromiyaa keessa jiru dhimma warraaqsa galaana uummataa irratti dabalataan akeekniif galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessaa irratti marii bal'aa miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa godina Wallagga Ba'aa tokko waliin tolfannetu sagantaa kana keessatti saniif dhiyaata. Jalqaba irratti gara godina Matakkalitti bilbiluun dhimma ajjeechaa suukanneessaa abbaa qabeenyaa Oromoo obbo Tashoomee Nuqus dureessaa irratti raawwatee fi ajjeechaa guyyaa kaleessaa awwan Oromoo 3 irratti raawwate akkasumas haati Oromoo tokko madooftee lubbuun hafuu haala hawaasni Oromoo akka waliigalaatti Kunya Matakkal keessa jiru kan Oromticha Kunya Matakkal irraa odeeffanne isiniif dhiyeessuun kan Kunya Wallagga Ba'aatti ammoo tarkaanfanne turtiin keessan hagamaa kurfii keenyaatti nuuf haa ta'u ammas afeerraa keenya. Gaafa 8 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godina Matakkal aanaa kam ganda kam keessatti ajjeefamanii maqaan isaanii guutuun immoo eenyu jedhamaa hawaasa Oromoo Matakkaliif immoo nama attamii akka isaan turan nu ibsitu jalqaba irratti maqaa isaanii fi ganda isaan keessa jiraatan. Maqaan isaanii guutuu Tashoomee Nuqus dureessaa jedhamu kan isaan jiraatan godina Matakkal aanaa Libaatee ganda Qotee Bulaa Giifoo keessa. Hayyee. Abbaa ijoollee 7 yaa'ila nama qabanii fi Qotee Bulaa adda duree jedhamee sadarkaa mootummaatti nama badhaafamedha. Tole. Hawaasa keessatti nama fakkeenya gaarii qabu nama gara umurii isaa waggaa 42 akkasiidha. Hojii isaa qotatee fi daldalee ijoollee barsiisuu maatii gargaaruu mala hojii biraa siyaasa keessaas kan qabu. Tole. Kanumaan gaafa waxabajjii 15/2021 kan halkanii sa'aatii 6 gidduutti mana deemanii baasanii achi erga fuudhanii baasanii booda daqiiqaa 30 kan naannoo fudhatamaa wayiitti sagalee rasaasaa dhaga'anii. Tole. Maatiin gaa sagalee rasaasaa sana hin ajjeessuudhanis waan shakkinii fi ganama deemanii naannoo kaambii waraasii maalisii gagaafatanii dhabanii. Ergasii ijoolleen tiksituun kun egaa facaasaa ta'e kamisa isaa guyyaa 3ffaa irratti lagatti arganii. Reeffi kibxataa jalqabee aga kamisaatti guyyaa 3 bakkee ture
Tole. Sabooda gaafa argan isa ta'uu mirkaneeffatamee fuudhameeti awwaalamee jechuudha. Amma daqiiqaa 30 booda yeroo rasaasni dhuka'u kana deemsa daqiiqaa 30 mana isaaniirraa fageessaniiti moo naannoodhuma sanatti kan isaan ajjeesan meesa kana saddanuu baasa eessatti argame reeffi isaanii? Manni jireenya isaa daandii konkolaataarra. Tole. Achiiti kallattiin fuudhanii gara kallattii biraatti geessanii lagdi wayii tokko jira ceesifameeti gara yaadamneettidha gara bosonaatti. Egaa amma kan kana raawwate qaama kam kana maaliifin sin gaafadhaa warra Benishaangul Gumuz keessaa kanumti mootummaan Koloneel Abiyyi tumsu bifa shiftaan socho'anii Oromoota kan ajjeesan jiru humnoonni naannoo Amaaraas akkasuma Oromoota Matakkal ajjeesaa turan raayyaa ittisa biyyaa kan jedhamus ammoo yeroo qaamonni kabiroon kun Oromoo ajjeesanii silaa kan nagaa kabachiisuu malu warra sanaaf baabseetu Oromoo obbaasaa ture amma obbo Tashaalee Nuqus Dureessaa kan manaa fuudhe eenyu? Kun halkan sa'aatii sanatti kan achi ture naatii haadha warraa saafaadha. Haati warraa ba'anii waaqaranitti uffannuma miliitariidha hidhataniiru. Raayyaa ittisa biyyaa jedhaman kana. Akka dhugaa maatiin uffanni kananaadha kan isaan uffatanii jiranii afaan Amaariffaan balleessitti hin gaafatamaa garuu harka keessaan qabu waan hallee kun qabu jedhee dubbataa warraata waliin ba'uu afeeraaf ibsanii jiru. Hayyee. Kana dhagaa duraanis immoo akeekkachiifamaa akka ture bilbilamanii doorsifamaa akka ture isaadha kan maatiin himanii. Qaamuma mootummaa Koloneel Abiyyi kanarraati akeekkachiifni kennamaa fi bilbilaani. Bilbilaan akka fedhugaa qaamumatti hidhattee nagaa kabachiisa dhamiitiin bilbilamee saawwanni jedhamaa ture kan jedhudha gaamaatirraati kan dhageenye. Tole. Kana raawwachuun durammoo guyyaa 3-4 dura naannoo mana isaanii kiiloomeetira tokko kan ijaarre irratti garri tulukaan deemanii qaamni hin beekamne tulukaa sadaniidha kan jedhamus odeeffamaa ture. Obbo Tashaaleedhuma irratti moo? Lakkisaa qaama mootummaa irratti naannoo mana jireenya isaanii irraati bilchee guyyaa 3-4 duratti naannoo mana isaanii irraati fagoonyarra irra kan jiru laga buuna isaatii ibsuudhaan dhimma qabanii qaamni akkasumas immoo akkuma isin amma ibsitanii kan naannoo sadii kan naannoo qaamni hin beekamne jiru kan hin beekamnes jira hin beekamu wanti nama kana godhe hin barre. Kunis akka haalatti jiraachuu danda'a kaleessa mootummaa kaleessa galgalas naannoo sanaati namoota irratti mana cabsaa turanii arganiiru namoonni. Kan kana godhu qaamuma hidhatanii socho'anii yookaan warra naannoo Benishaangul Gumuz yookaan naannoo Amaaraati. Naannoo maali raayyaan keessa biyyaa jira isaanis. Tole eessa ganda kam keessatti gaa kuni? Gandummaan itti biyya keessatti kaleessa mana nama barataa wayii jira kolleejii kan baratu. Tole. Boo'icha dhufeera jedhameeti abbaasaa isaa barbaachamanatti cabsanii jedhanii. Bagaan garuu nama. Silaati ammatu barataa kolleejjii kanas argatanii abbaasaas argatanii isaan akkuma obbo Tashaalee gochuudhaaf deemu kamma waanuma baratamaadha ka kun mana dhaqanii manaa fuudhanii ajjeessu mana dhaatii fuudhanii ajjeessu godina Matakkallee hona dibaat magaala Gaalessaa keessa yoon dogoggore na sirreessitu dargaggeessa Oromoo tokko kanuma maatiin ergatanii isaaniif waa bituu magaalaa deemu magaalaa keessatti qabanii rasaasaan magaalaa keessatti reebanii achi hidhanii halkan baasanii ajjeesuun isaanii kunoo reefunuma baatii tokko. Inni sirriidha. Kunoo har'uma dubartoonni gabaa gara ganda qorqaa jedhamudha gabaa magaalaa Gaalessaa deemaa osoo jiran har'uma dubartoota 4 ajjeesanii 3 du'ee battalatti tokko hospitaala gala jira dubartiin tokko dubartoota baadiyyaa jedhu. Dubartoota gabaa dhaqan. Gabaa dhaqan har'umarraa kana kun kan daldalaarraa. Egaa warra dhiiraanoo yookaan woboon hidhata qabduu jedhu yookaan karaa itti agarsiiftanii jedhu ammoo warri kun manattuu miti daandii irratti hawwan Oromooti gabaa dhaqaa jiraachuun isaanii beekamaadha. Maal yakkitanii jedhaniiti kan isaan ajjeesan moo Oromoodhuma ta'utu yakka ta'ee nama ajjeesisa amma godina Matakkal keessatti? Amma dubartoota irraa kana warra naannoo sadii jedhama isaan kana dura naannoo sanatti isaan wajjin walitti bu'iinsi ture miidhaan gaggabee ture kana duras gabaafamaa ture Oromoon maaliif Oromoo majlistuu kan jedhuun haaluma qabataniitti dargaggeessi isaanis socho'aa turanii isaaniidhaarraa warri kana raawwatee jedha odeeffannoon jiru. Warra naannoo Amaaraa turri kun amma kanarraa hawwan Oromoodhaa 3 ajjeessi tokko madeessu.
Guddoo nama gaddisiisa mee akka waliigalaatti gaama dhimma ajjeechaa dureessa Oromoo Buniqus irratti raawwateef kan hawwan Oromoo alraa kanaan ala maal fakkaatamuuti haalli godinni Matakkal keessa jiru? Haalli achi keessa jiru baay'ee rakkisaadha. Ijoolleen isaa kunis Finfinnee fa'aa barate boo'icha deemuu hin dandeenye abbaa isaaniiti rakkoo nageenyaan kan wal qabate asiin daangaa naannoo Amaaraa waan hin daangessuuf achi keessa darbuun hin danda'u konkolaataan walirraan bociteera. Kallattiin hundumtuu sochaamaa hin jiru karaa Wallaggaa irraan karaa birootti hin geessisu kan jira. Sosochiin tokko hin jiru hundumtuu bakka jirutti ba'ee inni achatti jira. Inni bakka biraa jiru bakkuma biraa fa'aa walitti deemanii walii deemachuun gammadaan hundi cufa. Guddoo nama gaddisiisa ammoo ajjeesanis boo'icha dhowwuutu jira. Inuma ajjeesuu qofa osoo hin taane ajjeesanii reeffa awwaalame iyyuu godina Wallagga Lixaa Boojji Birmadii keessaa reeffa awwaalame tokko bule awwaalcha baasanii haadhii akka irra ciiftu akka lafarra gotattu yerootti dirqisiisantu jira. Egaa kana faatu Oromoo mudachaa jira. Kan godina Matakkal isa ta'u akkuma waliigalaatti immoo waan godina Matakkal keetti ta'aa jiru guutuu Oromiyaa keessatti ta'aa jira. Isa kana hundumaarra aanuuf isla Oromoon akka Oromootti maal godhuu qaba? Maaltu Oromoof mala yookaan falaa jettanii Oromoof dhaamtu? Oromoon wanta saafala ta'e waan dhimamuu maal barbaachisa? Bakkee ba'ee sundu'a, mana taa'ee sundu'a, mana waamamee sojoolleef maatii gidduu dhaabbataniitu bakkeetti baafamee du'aa jira. Maal biifoo namni mana taa'anii duuni waanuma furmaata ta'e miti uummanni waan jedhu nama beekadee yaada. Uummanni tokkummaa isaa cimsatee waan itti manatti beeksatti dhufe tokkummaa isaa cimsatee nama dubbatuuf nama birmatuuf hin qabu keessatti uummanni Matakkal kun qofaa isaa citee kallattii sabni isaa irraa jedhee inni gara Maccaarra jiru bishaan irraa daangessaa karaa sanaan Oromootu daangessaa. Kanaaf uummanni kun olii gaaree olii isaa kokkotee olii birmatee waliin dhaabbate malee rakkoo kana caaluu kan nuti isa eeggata kan jedhaman dhangalaa. Dhugaadha waan isin kaaftan hundumtuu dhumarratti galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa akka Oromootti gaa Oromoonni Matakkalii barootaa fi akkuma Oromoota Walloo adda durummaadhaan nyaapha meeqaantam gidduu ta'anii qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti warra qooda fudhataa turanidha. Akkuma irraa kan warra aarsaa baasaa as ga'anidha. Maaliif aarsaa baasaa turtan arras baasaa jirtu? Impaayera Itoophiyaa dimookiraatessuudha moo biyya Oromoo Oromiyaa walaboomsuudha? Sababi isaas addunyaa irraa impaayera dimookiraatoftee hin beektu ammoo namoonni maqaa yootaan hooggantoota jaarmiyaa siyaasaan deemanii impaayera Itoophiyaa dimookiraatessuu waan jedhu kanaan aarsaa guddaa ofiis baasaniiru hawaasa Oromoos baasisaniiru ammoo waraanni bilisummaa Oromoo impaayera addunyaarraa dimookiraatofteen beektu Itoophiyaanis impaayera kanaafuu biyya keenya Oromiyaa walaboomfatuuf qabsoofnaadha kan isaan jedhan miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoos akkasuma isinoo maal jettu dhimma kana irratti? Ifadhaa kunoo waliin jiraanna jedhanis aarsaan Seeronni qaqqarreen qaqqaree jami'aan bakkuma torba saddeetitti itti qaqqalanii hooma taa'atii hin jiru hangallee hin taa'etu kun jechuudha. Kanaaf uummanni kun biyya kan akka ofiisaa barbaaddatutti ijaarratee yeroo mataa isaa ofiisaa murteeffachuu qabaa jedhee yaadan uummanni kun. Aangoo kana murteeffachuu gonfachuu qaba. Waan barbaade akka fedhetti ijaarrachuu tottobustee hiree kana murteeffachuu carraa kan argachuu qaba. Kan amma dhageessan kun gara godina Matakkalitti bilbiluun dhimma ajjeechaa suukanneessaa dureessa Oromoo abbaa qabeenyaa Oromoo nama bara jiraate guutuu Oromoof jiraate darbe Obbo Tashoomee Buniqus dureessaa irratti loltoota Koloneel Abiyyiin raawwatee fi ajjeefamuu hawwan Oromoo sadii ka guyyaa kaleessaa fi madaa'uu haadha Oromoo tokko akkasumas haala hawaasni Oromoo Konya Matakkal akka waliigalaatti keessa jiru irratti odeessa guutuu Oromticha Konya Matakkal irraa argannee sin dhageessifnedha. Ammoo kan asaanu gara godina Wallagga Baatti bilbiluun dhimma kaabinoonni takkaa'uu itti gaafatamtoonni bulchiinsa nageenyaa fi ittikaadhaa kan godina Wallagga Ba'aa hona Aroolimmoo fi hona Limmuudhaa guutummaa guutuutti waraana bilisummaa Oromoo WBO'n to'atamuu akka waliigalaatti immoo hawaasni Oromoo Konya Wallagga Ba'aa maal keessa jira rakkoo hamtuu yeroo ammaatti Oromoof Oromiyaa mudataa jiru ammoo furuuf maaltu falaa irratti marii miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo godina Wallagga Ba'aa waliin tolfannetu isiniif dhiyaata. Itti dhiyaadhaa. Torbeedhuma kana keessa waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n Ba'aa Wallaggaa kana keessaati
Kaabinoota hona tokkodha kanneen lakkoofsaan 5 ta'an to'atuudha kan himamu. Lollis immoo gaggeeffamaa jira jedhama. Mee marii keenya kanarra aanfanna kaabinoonni kun eessaatii ukkaanfaman kana dura maal godhaa turan yoo quba qabaatti isa kana dhaggeeffattoota keenyaaf ibsuudhaan marii keenya haasa'annu. Kaabinoonni ukkaanfaman kun Wallagga Bahaa Haroo Limmuu kanarraa Addee Dongororraa walitti hidhatanii warri qaama nageenyaa jedhaman warri furtuu ta'an mootummaa kana jiraachisuuf warri walitti qabamanii tunna ari'atanii utuu shira qatanii utuu woboo irratti woboo sakatta'an bosona naannoo kana jiru sakatta'anii woboo dhabamsiisna jedhanii tunna ari'atanii woboon wabii sabaa immoo duubaan naqee bakka isaan mari'ataa jiran keessatti dunkaana isaan keessa ta'anii mari'achaa jiran keessatti ukkaamse nama 5 kaabinoonni kun garuu warra mana nyaataa warra hamoo durii kaasee sirna wayyaanee keessatti warra turan ammas immoo abbaa isaaniirraa sabaran darbanii amma immoo tiitii waliin kan hojjetaa jiran duris waraabessa turan ammas waraabessa tokkuma hin jijjiiramu warroota nafxanyaan ammas sirna nafxanyaa kunis yoo daggaagee jiru boorkan biraanatu dhufe illee isaan jiru. Bisa jijjiirratu isaan shira xaxanii woboon immoo duubaan dhufee dunkaana keessatti hunduma isaanii to'atee amma bakka inni geesse kana waan achiin jedhu hin qabu garuu namni 5 ukkaanfamaniiru. Bareedaa dhagaa woboon eessatti geessaasa jedhu baay'ee gaaffiyyuu hin barbaadu warri kun erga bara wayyaanee irraa kaasanii dhiigalmaan Oromoo dhangalaasaa turan ta'e arras dhangalaasaa jiru ta'e inni kun nun gaafachiisu qabxii sattaanutti dabarra akka waliigalaattoo maal fakkaata sochiin waraana bilisummaa Oromoo boodhaa kan lixa Oromiyaa godina Wallagga Ba'aadha. Dabalataan ammoo dhimma warraaqsa galaana uummataan wal qabatee waamicha taasisaa jirtanii ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo olaanuunis immoo ibsa garaagaraa baasaa jiru dhimma filannoon wal qabatee kanarratti akka miseensa qeerroo bilisummaa Oromootti hagam quba ol qabdu maal irratti hojjechaa jirtu qabxiilee kana lamaan olitti yaada kennuu qoodi. Woboon fuula isaatiin akka guutuu Oromiyaatti karaa kibbaas karaa lixaas ibsa baaseera. Ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo ibsa baaseera guyyaa dilbata borii irraa kaasee guutummaa Oromiyaa keessatti qabsoon akkasiin filannoon shiraa galma akka ga'u hin dandeenye filannoon shiraa kun uummata Oromoof maal fidee bakka jedhu dursee xiinxalee kun furmaata hin ta'u sobaa filannoo sobaati kijibaa mootummaa nama nyaataa kana dura dhaabbannaa meeshaan keenya bishaan hin tufu rasaasa tufa abidda tufa kanaafuu meeshaa kanaan hin cabsine diin cabsinee Rokunni Oromiyaa keessaa baasna kana booda dachiin Oromiyaa akkuma kanaan dura dhiigaa ittiin tuftu mootummaa sobduuf mootummaa hattuuf mootummaa kijiibaan biyyi kun hin bultu nuti rukunnaa hin cabsinaa qeerroon bilisummaa Oromoon fuula keessaniin jabaadhaa waan gootan godhaan irra dhaabbadhaa jedhanii dhaamsa waan nu dhaamaniif nuti qeerroon bilisummaa Oromoo guutummaa Oromiyaa keessa jirru guutuun waan ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo dabalatu guutummaatti irra oolchuuf isaaniin kaliifannee isaaniin mul'ifannee isaaniin hordofannee waan isaaniin jedhan hundumaa raawwachuuf guutummaa Oromiyaa keessatti qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa bal'aa laateera guyyaa borii irraa kaasee namni tokko naannoo korojoo mootummaa gaggeeffamutti akka hin dhiqanne guyyaa borii irraa kaasee namni tokko daandii Oromiyaa Finfinnee wajjin wal quunnamsiisu keessatti qaxxaamurre guyyaa borii irraa kaasee mootummaa waan ta'an waan hin jirreef qeerroon bilisummaa Oromoo daandii cufaa kaabinee irratti illee tarkaanfii fudhachaa akka filannoo illee gubaa wannoo godhan hundumaa tarkaanfii fuula isaa dura akka fudhachaa deemuuf qeerroon bilisummaa Oromoo waan hundumaa raawwanneera kaleessa jiru jalqabnee kun har'a hojiirra ooleera. Qeerroon bilisummaa Oromoo wanna bareedaarra jira tarkaanfitti seenerra gochaa jirra waan qabatamaadhaan itti jirraa jechuudha qeerroon bilisummaa Oromoof woboon waliin. Bareedaa dhagaa erguma gaafa Empire Itoophiyaadha Oromoo dhuunfatte takkaa'u osoo Oromiyaanuu Empire Itoophiyaa jalatti hin kufin dura sirni kolonii kan ofirraatti ittisuurraa jalqabee aga gaafa Oromoon cabee Oromiyaan koloneeffatamteetti agarraatti Oromoon falmaarraa hin dhaabbanne ammoo adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti burjaajii qaamota garaagaraan deemu irratti hawaasni Oromoo bifa ittiin galma qabsoo bilisummaa Oromoo wallaalsifametu jira sanaan wal qabatees yeroo garaagaraa
garaatti dhiigni fi lafeen Oromoo itti cabee yeroo galma qabsoo bilisummaa koo ga'eera Oromoon jedhetti qabsoon kun yeroo itti butamutu mul'ata. Bara 2018 kanumatu dhalate isa ammaa kana amma eessaatti deemuuf taatu akka miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa too maal dhaamta hawaasa Oromoo bal'aaf miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessa jiraniif miseensota qeerroo bilisummaa Oromoof baay'ee barbaachisaa ta'uu dhiisuu danda'a. Miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo arraadhaa obbo waliin jiru galma qabsoo bilisummaa Oromoo tolchanii beeku. Haa ta'uti akkuma hawaasaatti namni galma qabsoo bilisummaa Oromoo arrallee hin beekne yoo jiraate burjaajiin burjaajessitoota kalee dheengadda darbee sun deebi'ee akka arras hin dhalannee fi maaliif qabsaa jirtu inni si amma deemaa jirtan kun eessatti goolabama kanarratti yaada kee bal'isiinuu qoodii gaaffiin koo kamaayessaa isa kana ta'a. Hayyee maal hojjetaa ture kaleessa akka jedhuuf qeerroon bilisummaa Oromoos uummanni bal'aan hawaasni kunis woboonis ilma beeku diinni guyyuu ajandaatti kennaa guyyuu karoora baafataa guyyuu sirriitti mari'ataa guyyuu qeerroo bilisummaa Oromoo akkamitti cabsina akkamitti hiina akkamitti ajjeesna akkamitti dachee Oromiyaarraa buqqisnee baqataa goonee joorsinee jiraanne jedhee guyyuu sirriitti mari'atu. Nuti garuu bara 2011 akka lakkoofsa addunyaatti qeerroon bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromootiin qindeeffame kaasnee bara kana kaasnee bu'aa bayii hedduu keessa dabarree har'a hojii qabsoo kana finiinsuuf gara xumuraatti bilisummaa Oromiyaatti ce'aa jirruuf yeroo hundumaa burjaajiin hin uumamaa gaafa burjaajiin uumamu burjaajiin maaf uume jechuu dandeenyu diinni burjaajii uumaa diinni tartiimoo qabsoo keetti doomsuuf sirriitti hojjetaa nuti immoo diina kana dhabamsiisuuf garee faallaa waan taaneef diina kana rukutuuf diina kana dachee Oromiyaarraa buqqisnee Oromiyaa walaboon ijaaruuf waan deemnuuf guyyuu ajandaa hin dhufa kun borinni dhufuu mala burjaajiin akkuma baroota darbanii namoonni qabsaa'aa fakkaatanii mootummaarraa baajetaan socho'anii jiru namoonni qabsaa'aa fakkaatanii siyyee socho'anii mootummaatti mul'atanii hojii hojjetanii jiru garuu qabsoo kana doomsuuf hin dandeenye dhaabuu hin dandeenye borillee hin dhaabbatu dhalataa jira dhalataan qeerroon kaleessa mootummaa Oromiyaa keessatti qabsoo finiinsaa jiru arra eessa jira waan jirtu bosona Oromiyaa guutummaa keessa jira gaafa mootummaan tiitii nama nyaataa sirna naftanyaa kun qeerroo shixee reeree sakaanuma ajjeesu gaafa obboleessi du'u obboleessi bosona seena fakkeenyaan sii taasa amaaneen wanti inni bira darbe mootummaan akkasittiin gaddabaabaa irratti lafa namni mul'atutti baasee ajjeese arra obboleessi isaa bosona Oromiyaa keessaa loltuu ta'eera gaafa ani du'u gaafa ani reebamu obboleessi koo itti galee meeshaa kaasa sababa kanaatti gooboon galaana qeerroon galaana bornuuti kanumatti deemee inni ta'e inni daandii tokkotti dhaabuun jiru bakka akkasii deemee dhaabbanna kan jedhuuf ejjennoo nuti qabnu hanga gaafa Oromiyaan bilisoomtetti hanga mirga abbaa biyyummaa Oromoo murtaa'e gaafa Oromiyaan bilisoomtetti qabsoon dhaabbatu firri qabsoos diinni qabsoos kan hubachuu qaba qeerroo doomsuun hin danda'amu woboo dhaabuun hin danda'amu garuu maalan jedhaan kanaan booda wanti deemuu qabnu mootummaa Oromiyaa keessatti diinni hedduun fi mootummaan mana nyaataa ta'uun addunyaan ibsaa jira. Uummanni Oromoo hubateera. Uummanni Oromoo gola Oromiyaa akkan keessa jiru qabsoo waraana bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru kanaaf qabsoo qeerroon bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru kanaaf faana bu'ee galii isaa ittiin gahuu qaba. Jalqabee karaatti dhiisuu qabu. Burjaajiidhaan dugda duuba deemuu hin qabu. Abdii kutannaan dugda duuba deemuu hin qabu. Dhaabbachuuf hin qabu. Maal barbaada Oromoon bilisummaa barbaada. Maal barbaada Oromoon abbaa biyyummaa lafa dhacheessaa barbaada. Oromoon maal dhabee maaliif qabsaa biyya isaa dhabee lafa isaatti dhabee dhiigatti dhangalaasee inni ta'e. Hanga sun deebi aggatti qabsoon kun eessatti dhaabbachuu waan dandeenyeef diinni yaaleera homaa gochuu waan dandeenyeef nuti duuba hin deebine qeerroo bilisummaa Oromoo guutummaa Oromiyaa keessatti jiraniif waraana bilisummaa Oromoof dabalee uummata Oromoo naannoo Oromiyaa keessatti jiran guutummaatti kan qabsoo kanatti nanaana jedhu kan kooti kan jedhu hundumtuu tumsa barbaachisu godhee yeroo gabrummaa dheeratte kana daangaatti jedhe akka inni bilisummaa kan gonfatuuf maqaa qeerroo bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaatiin guutuu Oromiyaatiin
labsii kana nan labsaa guyyaa har'aa kaasnee ejjennoo kanaan itti jirra bakka jeequmni hundumtuu qabsoosaa kan hatimee sun dhaamsa koodhe. Ulfaadhu waan tokko kaaftee waan Oromoon dhabee biyyaa baqatu xuxxee dabarte erga san kaasuun keenya namni qeerroleen Oromoo biyya keessa jiran kana booddee baaratti akka hin dhumneef biyya hambaa dhaqanii manaa keessatti gubatanii akka hin dhumneef du'i Oromoon du'u qabu kana booda du'a attamii ta'uu qaba yoo aarsaas barbaachise jechuu kooti ati maal dhaamta? Hayyaan gaa kootiin kanan naamu baqattummaan hin barbaachisudha jennaan ani hin baqattu eenyullee baqachuu hin qabu maal kan nuti barbaannu laata barmootummaan gaafa surukutu ikkonomiidhaan surukutaa siyaasaan surukutaa mataa surukuta naannoo akkati abdii godhattee biyyaa baqattee akkati karaatti duutu akkati bineensaaf taatu akkati galaanaaf taatu ijjennoo mootummaa nafxanyaa hin adii jechuun nama sammuu qabne maraataa biyya bulchaa jira amma ta'e namni maraate immoo waan haasa'u hin beeku kanaafi ejjennoon qeerroo bilisummaa Oromoo maal barbaada ka jedhuu fi biyya alaatti baqachuu qabu. Dhugaadha maatiin itti miidhamaniiru beelli rakkiseera qabsoo rakkiseera hidhaan ni jabaata wareegamni guguddaan ni jirti kun sirriidha garuu wareegamni barbaachisu yoo ta'e ani dachee Oromiyaa keessattan bosonuma Oromiyaa keessattan wareegaa malee miila koo fuudhee biyya ollaan naquu jechuun barbaada. Guutummaa Oromoo osoo jiran qeerroon bilisummaa Oromoo kana hubatanii qabsoonni gaggeessinu qabsoo kana booda dachee Oromiyaa keessatti raawwattu dachee Oromiyaa keessatti jalqabdee asumatti xumuramtudha malee qabsoo laga gabaabanii ta'anii asuma teenyee meeshaa kaasnee diina barbadeessinee diina tarkaanfachiisnee abdii kutachiisnee dachee Oromiyaa keessaa sirna qalmaa impaayera Itoophiyaa kana qallee ajjeesnee biyya keessa balleessuu qabna malee laga gama deemanii foon hin barbaachisu beelaa foon hin barbaachisu biyya Oromiyaatti hidhamanii dararanii hin barbaachisu maal irraacha deemanii as jira woboon bosona Oromiyaa keessa jira deemuu barbaadu as meeshaa kaasee bosona Oromiyaa seera yoo qabsoo barbaadu as magaalaa keessa ta'e kaayyoo diinaa fashaleessaa tarsiimoo diinaa diina mataa facaasaa as keessa jiraachaa gaafa wareegamee dhufe immoo ilma diinaa ilma wareegamnaa ilma waanuma jiru hunduma qabsoon kan mataatti qabsoon itti guddina kaffaltu qabsoon ututti wareegamee dhuftu qabsoon hin jedhamtu kun kenniidha malee faayidaa hin qabu akkuma wayyaaneen kenniidha ilmoo ishee piippii kilaasatte kennii akkasiin barbaadeeti qabsoon itti madooneetti dhiigneeti galma yaadame sana geenyaa qeerroon guutummaa Oromiyaatti kan naadhaamtu tarkaanfi tokko ganda isaanii aanaa isaanii keessaa inni lakkafuune diinni ganduma isaanii keessa jirti ollaan isaanii jirti achumatti mataa facaasaa diina achumatti mataa facaasaa wallaan tokko ishee jirti mataa facaasaa ganduma tokko ishee jirti mataa facaasaan wal facaasaa jiraanne malee dachee Oromiyaa keessaa ba'uun barbaachisaa miti faayidaan isaa kanatti mul'atu kanaaf eenyullee kan hubatee galma yaadame sana yaadiyyeeffatuun dhaamsa kootii amma Oromiyaan bilisoomsutti qabsoon guddaa duuban deebitu hanga gaafa abbaa biyyummaa naannoo kanaatti qeerroon bilisummaa Oromoof uummanni Oromoof waraana bilisummaa Oromoof adda bilisummaa Oromoof kanneen qabsaa dhugaatiin saba kanaaf dhaabbata jedhu guutuun Oromiyaa keessatti fincila dhootii galma yaadame sana ga'uudha abdiin keenya guddaadha woboon dhimma guddaan diina adabaa jira guyyaa guyyaatti waan ajaa'ibaa argaa jirra diinillee bu'aa jirti diina kana boosisaa Isiisaa dachee Oromiyaa keessa qulqulleessudha malee gandi ormaa biyya ormaa nuti Oromoon turan qabne walii keenya qofa qabna obboleessa koo eessa dhalina aramni maal ibbisaanii eenyu maaliif godhame maaliif karoorsan kana diinnis firris waan beekuuf dachee Oromiyaa keessa namni tokko tarkaanfii tokko akka tarkaanfanne asumatti haa qabsoofne asumatti waan yaannaa goone kaayyoo kotii kana saba uummata keenya maal akka maal qabsiisuun jedha. Kamaa irratti sin dhageessifne marii bal'aa miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo godina Wallagga Bahaa waliin dhimma to'atamuu tikootaa fi itti gaafatamtoota waajjira nageenyaadhaa PP godina Wallagga Bahaa hona Aroo Limmoo fi hona Limmoo akkasumas marii bal'aa dhimma warraaqsa galaana uummataa miseensota qeerroo bilisummaa Oromoof wal dhageetti waraana bilisummaa Oromoo woboon Bajjii 8 2020 yaamamee aga ammaatti itti jiru irratti marii